Abbaa, hibboo tokko si gaafadha. Kan osoo deemuu hin deemne osoo dhaabbatuu imalu. Maali? Gaaffiin kee bareedduudha. Deebiin isaa karaadha. Karaan ofii isaan socho'u garuu namoonni hedduun irra deemu. Eeyyee, sirriidha abbaa. AI bilisaa kana fayyadamtanii bilbila keessan qofaan viidiyoowwan akkanaa kanneen uumtanii sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti poostii gochuudhaan chaanaala keessan guddifachuu dandeettan jechuudha. Viidiyoo kana akkamitti akka itti fayyadamtan guutuu isaa isinitti agarsiisa. Itoophiyaa keessatti waan hojjenneef jalqaba Play Store irraa yookiin immoo iddoo ta'e irraa VPN buufachuu isin barbaachisa jechuudha. VPN san erga buufattanii keesseentanii UK yookiin immoo USA filachuu dandeettan. Biyyoota Awurooppaa kamuu filachuu dandeettan yookiin Ameerikaa kamuu filachuu dandeettanii connect jedhu kan itti gootanii erga VPN itti connect gootanii booda kallattiimaan gara Google Chrome itti deemtanii Google Flow jettanii search gootu jechuudha. Google Flow jettanii kadhuuf kana keessa kilik gootu irra cuqaastan bifa kanaan Google Flow AI Creative Studio for Video and Images jedhu kan isinii fida. Isan keessa gadhooftanii bifa kanaan gara fuula kanaatitti yeroo inni isin fide Create with Google Flow jedhu kana keessa dhooftan. Isa irratti kilik erga gootanii kallattiimaan gara Google bilbila keessanii yookiin immoo imeelii bilbila keessanii filachuutti isin geessa jechuudha. Yoo hedduu qabaattan yookiin immoo tokkollee qabaattan keessaa hin filattanii erga filattanii jettanii xiqqoo tureetiniin load godheetiniin tura. Erga ture bifa kanaan garanatti isin fida. Yeroo inni isin fide mallattoo ida'uu qabu kana new project kana irratti cuqaastu. Erga sarara cuqaastanii niilee xiqqoo load godheetiniin turuu danda'a. Akkuma neetwoorkii keessaniitiin waan ta'eef as keessatti isin fide jechuudha. Gara fuula kanaatti erga isin fide amma wanti nu gochuu qabnu suuraa uumuudha. Suuraa sanirraa immoo viidiyoo uumuudha. Jalqaba immoo suuraa uumne jechuudha. Suuraa uumuudhaaf gara jalaa kanatti erga dhooftanii viidiyoo kedhu kanarraa gara image kedhu kanatti deebistanii as keessatti immoo viidiyoo sana suuraan sun ka TikTok ka YouTube maal akka ta'e ammallee suuraa tokko moo suuraa lama moo ka jedhu isinii gaafata jechuudha. As keessa modeela sirreeffachuu dandeettanii yeroo tokkotti akka suuraa afurii jenereet gochuu dandeettan jechuudha. Keessaa filachuudhaaf akka isinii mijatutti ka barbaaddan jechuudha. Keessaa isin tole isinii filachuu waan isinii mijeessuuf haala bifa saniin filachuu dandeettanii erga waa hunda sirreeffatanii booda ajaja itti kennitan jechuudha. Suuraa san suuraa maalii akka isin hojjetu anamma akkuma viidiyoo duraa irratti argitan san daa'imti abbaa hibboo gaafattu uumuu barbaade jechuudha. Erga waa hunda xumurtanii bifa kanaan sirriitti prompt keessan irra deebitanii ilaaltanii mallattoo xiyyaa kana dha'uudhaan suuraa sana akka inni isin uumuu gochuu dandeettan jechuudha. Suuraa san yeroo muraasa tureetiniin daqiiqaa muraasa keessatti baay'ee isin tursiisu isin uuma jechuudha. Erga uume immoo suuraa kana sirriitti gadi qabdan erga keessaa filattan suuraa barbaadan erga filattanii sirriitti gadi qabdanii as keessaa daawulood gochuu barbaadan daawulood kedhu kanarra dhooftu. Ammallee immoo sirriitti gadi qabdanii waan hedduu gochuu barbaadanii anamma as keessatti nu viidiyoo waan ittiin hojjechuu barbaadnuuf add to prompt kedhu san keessa dhoofna. Add to prompt kedhu kana keessa dhoofnee gara jalaa kanarra dha'uudhaan viidiyoo ka jedhu kanarratti deebisne jechuudha. As keessatti immoo viidiyoo kana TikTok immoo YouTube dhaaf jedhu erga filanne keessatti modeelota garaagaraati jira. Modeelallee keessaa filatan jechuudha. Omni flash jedhu kanaadha irra filatamaa jechuudha. Yeroo ammaatitti kan baay'ee itti fayyadamamu. As keessatti immoo kireeditii meeqa akka irraa isinirraa fudhatu akkuma argitan gubbaarratti kireeditii isinii kenna jechuudha. Kireeditii meeqa akka isin qabdan akkuma dura isinitti hime kireeditii 50 guyyaatti isinii kenna. Kireeditiin keessan kan dhumutti akka barbaadan jenereet gochuu dandeettan jechuudha. As keessatti amma ajaja itti kennana. Viidiyoo kenna san gaafii jarri wal gaafatan san maal akka isin gaafattu bifa kana waa hunda sirreessanii prompitii sirrii itti kennuu qabdan jechuudha. Anamma afaan Oromoo akka dubbatan akkasumallee immoo aadaa Oromoo warra duraanii akka fakkaatan jedhanii waa hunda guutuu isaatu itti hime jechuudha. Prompitii kanallee baay'isawii Telegram irraa yookiin description irraa argachuu dandeettu jechuudha. Bifa kanaan erga waa hunda xumurtanii jenereet jettanii jechuudha. Yeroo muraasa keessatti viidiyoo bifa kanaan isinii qopheessa jechuudha. Viidiyoo sanillee daawulood gochuu barbaadan sirriitti gadi qabuudhaan daawulood ka jedhu kun isinii dhufa gara jalaatitti daawulood gootanii amma immoo viidiyoo kana daawulood goone yookiin immoo ammallee yoo isinitti hin tolin viidiyoo kana irra deebitaniitiin prompt reuse jedhu kana filattanii akkasumatti kireeditii keessan laalaatanii fayyadamuu dandeettu jechuudha. Amma kan hafe viidiyoo lammaffaa yookiin immoo siinii lammaffaadha jechuudha. Isallee jenereet gochuudhaaf suuraa isa jalqabaa irratti deebinee sirriitti gadi qabuudhaan add to prompt jedhu kana keessa dhoofna. Erga add to prompt jenneeni ammallee immoo ajaja itti kennina jechuudha. Viidiyoo keenya waa hunda erga sirreessinee ajaja ka jalqabaa gaafii akka isiin gaafattuudha abbaa viidiyoon jalqabaa jechuudha. Ammi kun kan yeroo abbaan deebii deebisuudha. Walumaa galatti inni kun siinii yeroo tokkotti sakandii 10 jenereet gochuu danda'a waan ta'eef sakandii 20 akka nu ta'u taasisaa jirra jechuudha. Yoo isiniin galin immoo komantii irratti na barreessuu dandeettu jechuudha. Bifa kanaan erga waa hunda sirreessinee irratti dhoofnee jenereet goone viidiyoo keenya bifa kanaan jenereet nu godha jechuudha. Inni kun isa lammaffaadha ka duraatiin garaagaraa jechuuf wal fakkaatan malee erga jenereet goonee xumurree waa hunda nu xumuramee booda bifa kanaan nu uumee nu xumuree keessatti gadhaa'uudhaan
viidiyoo keenya hin dhageeffannaa waan yoo nutti hin tolle ta'e irra deebineetiin kameraa yoo kireeditiin keenya jalaan dhumatiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Yookaan immoo borullee itti deebinee sirreeffachuu dandeenya jechuudha. Boru yeroo kireeditiin keenya nuu kennamu daawulood gochuu barbaanne isa gubbarraa san dha'uudhaan as keessallee daawulood gochuu dandeenya. Viidiyoo akkana kan yoo jaallattan koomentii irratti AI biroo jedhaatiin haa barreessaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti peace.